إيه هندي خيسانو فيديو كان لا لا تي ودي ديبل يا أكو مسكو بارت تغرتن كان أجي تشرب لا لا بيراتي مجاسا بيين كون هرما باس تيتي ميمي هرما سيك أكابي راني كرارتي فيديو ري خرد غدا أكسيتي تابتو دوغا جركون قبا من هيد أمو قب لا لا مجاسا بيي أكس غران ماماتو كان كرارتي غتاني أرغم تيران يا ربي يا الله نسلا نفوس يا غفتو يا ربي الله نسلا قمصم يا ربي نفوس yeroo lammataaf sagalee kun dhagahaa Nasraa Gulsum si fuudhuun barbaade jiru namichi kun adaraa dhagahiif gaggeessi umuriinsa mana 25 hanga mana 30 ga'u kun kan ulfaa'ee garanii ittiin ulfaa'es hin beekamu garatti argitan uffata aadaa isaanii maal ulfoofte immoo nyaata ulfoofte shindibeetiin qabdu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشمار كفوني هردو توتاف كبا جم توتا أورو شو أكم جرتو جرون جريني آفيان وري برم سراجتان برم سكم يمدام كما موجي سنو أكم يدو كان قاتي قوسين رابا دير حرمو فيديو كبراتين سني دي بيتان جرا أكو مورينا بيكتانو چانالي سن رتنا هردو فاجرسن أورو فلوغي رتي چار مچا قتالين كيسان قدي تي اسني قلي قتالين كيسان قدي تي jaalala gaafatee qaxaleen keessan jira miti dhaqaalaala oroo vlog jedhaati dhaqaalaala jaalala baqqaatis jaalallee waan arginaan jedha komentii irratti waan arginaa babarreessaa gudiina gootani isintu gudiina godhe ani isinin komadha ofiin komadhu an har'a gaa viidiyoo kabraati isinii deebi'eetan jira har'a akkuma beekamu viidiyoo bobbaarsoo bashannansiisoo kan ittiin fataa zaraa jennu gizee viidiyoo kana fixxan immoo warri chaanaal sana hordofne dhaqaa gudii koo laalaa Oro vlog jedhaati akkan ta'e gudii kun alaalaa isin jedha warri ilaaltan immoo nimi yaada keessan naa babarreessaa yaada keessan naa babarreessaa akkasin ta'e gamucaan keessan qaxaleen keessan akkas ta'e warreen mugar chaanalii kana taaroo dhuftan subscribe gochuudhaan maatii chaanala kana ta'an isiniin jedha isinirraa badurra jedheetan xiqqoo viidiyoo tokko tokko isinii qabadhee deebi'eetan jira hamma xumuraatti na waliin fataa zanaa jechuun dagatina gara viidiyoo wanti qabraa kee jabaa ila qabrii qaala'insa aananta gaattiin qarsaa qiyaamaa qadaa qixxaatii horra qullaa qaxxoo qooma qaawwaa qoonqoo qullaa qaawu wanti birrii bitaaru qaawwaa fi qoonqoo dhamti akkas gudii kana dhageessanii beektu isin wanti qaarraa kaatu qabrii meemee wama beektanu qaarraa ma ka'u meemee annuma tokko isiniif jedhu qaalluu akkamitti sii dhufe naan hin jedhinaa akkamitti sii dhufe naan mana qaalluu qoyaa gaammas qaalittiinis nama maraachitidhaan qaalittii gaafa warra fuutan warra ammoo jechuudha isin galee karaa gabaabaadha warra qaalittii qabrii jedhaniiru miti haa ta'ush kana fakkaatin immoo beektan babarreessaa ani Nasraa Gursum jaalladheetiin jira nin fuudha intalli sun nama qulqulluudha keessi xaliila garaansi nin fuudha yoona jaallatteefan jaalladheetiin jira kana qofaa miti Nasraa Gursumiif irra deddeebi'anii yeroo lammataaf anillee tiktookii irra galee meenshin godheefin ture yeroo lammataaf Nasraa Gursum dhaggeeffadhaa يا ربي يا الله نسلا نفوس يا غفتو يا ربي الله نسلا قمصم يا ربي نفوس منام أول فون أني نرجع يا ربي منامك يسند دعانا قديكا شير قدا ولين سيبرا ناقا والله Nasraa qaalicha kana ilmoo tokko kennuu qabdaati itti ilmoon haa ta'u maaliifuu qaqqabsiisaa Nasraa yoo argaa jiraatti viidiyoo kana adaraa nama kanaa jechuun jira miti qeerroo waan arge akkati barbaadu beekna garuu akkuma ta'eeti bakka nama kana beekta miti gaa yoo gaafa wal fuune ati durba duudhaan taane tarkaanfii maal goona tarkaanfii baasee fi maariin itti baase na fuuldura deemuun amma ka
isa gaachuma geenye uummata qixaaxama. Qixaaxamtee abdaari nagaa jiraattaa qixaaxamtee qaba duraan durba duudhaan itti natti hirumtee durba duudhaa ta'uu dhabde. Isa maa duudhaadhaan jedhee haa maash mushkila. Gatiin itti baase uffanni itti baasee fi maariin itti baase. Yoo duudhaa ta'uu dhabde gaafa sana maalti gochuun qaban maalti gochuun qaban. Waanuma sitti tole. Bakki jiru kun abbootiin dallona fakkaatuun ammaka. Tokkoffaa halkanuma sana maatii kettan si deebisa uffata qabu sirraa baafadhee waanan sitti bite warqeen sitti bite sirraa baafadhee halkanuma sana si shanya halkanuma sana gaafa wal fuune si shanya. Gatiin itti baase uffanni itti baasee fi maariin itti baase na fuuldura. Ganama gaamalee halkanima. Roobe adaamaan fakkaatuun. Halkan sana uffata gurrattee fedhuma jaawwal bira bulee fedhu eessa bulee sa'aatii dhabame sana daqiiqaa shammara keessan teessu. Ayyee. Daqiiqaa shan uffatan qabullee sirraan baafadha qullaa kana bisi kan laqeensi ari'an. Isuma mana fudhadhee dhufa kaaffadheen galaa malee akkanatti qullaa galanii. Haa hin jiru jechuudha reemanaa kan fudhattee dhufte hin jira akka hin jirre quba qabda jechuudha shakkii wayi. Jechuun amma fakkeenyaaf akkamitti uffata qullaa deema maaree gisee duruma isuma sila uffadhee dhufee kan yaratti uffadhee galata. Waadaa tokko galte tokko jira jette miti gaafa sana hin jiru taanaan yookaan harkaan miila kee hidheen boolla wayii keessa si buusa achi iyyita jechuudha. Boolla gadi fagoo osoo hin taane bakka lubbuu si hin balleessine wayi. Yoo immoo jiraate yoo maal goota? Yoo jiraate warqee si bitaa baay'ee si kabajaa baay'ee si jaalladhaa warqee dabalee warqee quba kee shanan kana warqee bita harka bitaatti mirgaa waa nyaatta waan ta'e mirgatti si hin bitu. Shanan bitaatti gurra keetti morma keetti attaa miila keettan sii bita. Akkam jetta kan? Egaa amma jira rabbiin waa eegganna. Gaafa immoo waan ta'e dura sittan hima akka carraa yoo. Akka carraa akkamitti badaree natti himtee kaate akkamitti namatti kennama maal? Hayi. Jechuun amma akkanan ta'u jechuun hin danda'amu. Hin shakkisiifta. Ati maan shakkisiifta? Erguma akkas uffatan fudhadhee dhufa mana jette. Tu. Yeroo kana garuu garaadhuma keessatti qabanna sichi gaafa immoo doktoraa walii gallee gaafa durba qabdi qaallittiin kun yookaan haati kun ilmoo durbaa da'uufi ji'a 8 wayii qabadhe achitti naa qaba. Kun immoo maanni sammuna kan sooshaal miidiyaa irra deemaa maa inni meeme. Oduu simbirtoom dargaggeewwan Itoophiyaa keessatti ulfaan argaman keessaa kan mana yaalaa dhaqee qoratamee mucaan garaa isaa keessa jirtu lubbuu akka qabdu doktorrii ergi itti himtee gara mana ofiitti deebi'ee akkuma dubartiitti irribaa fi yookaan rahaadhaan dabarsuun argama. Dabalataan dargaggeessi umuriinsa mana 25 hanga mana 30 ga'u kun kan ulfaa'ee garanni ittiin ulfaa'es hin beekamu garanni ittiin dhaluu deemus hin beekamu jechuun doktorrii irratti dubbattee turte. Dabalataan dargaggeessi kunis naasuu tokko malee gaabbii tokko malee gammachuu dhalaa biyya Indiirraa ulfaa'e kanaan akkasumatti ciisichaa fi qalbii nagaadhaa fi gammachuudhaan rahaa godhaa jira. Dhalaan inni irraa ulfaa'e kunis alaabaa Itoophiyaa qabattee kennaa jaalalaa ilillii jaalalaa diimaa qabattee arboo shiriinsaa irra dhaabbachuun argama. Dabalataan dargaggeewwan umuriin isaanii mana 25 hanga 30 ga'uu kan irraa saba Itoophiyaarraa ulfaawan akkuma isin asirratti argitan uffata aadaa. Borcii ulfaanii nyaataan ni jiru ulfaan. Dahaa akka shindibeetiin hin jiru itti nu himaa. Shibboo. Wai mena isi aku. Wai. Dira berapa sih? Dira. Wai Arab anggar. Isin berbinasa terbite. Rabu ma binasa kotin nama kerja malah. Binasa kot desin gay. Magara guys, tiga entah kayak satu bulan tadi dua lah fasu kau. Nawa. Ya gara ma guys. Yala ya mata shila. Rabu binasa kot ni gara. Mana nak kena
ديسي جا يبقى جا ربي كده ربي بيها مالي قويتو برجع تو وتي تو تغاري متي لا لا نو لا تشاي ليو rabbeedhaati ilaala mucaa bareedduu budumbushee kan isayyuu dhiira isayyuu gudde hamma kanaan geesseetti isayyuu xobbee amma daamte miti yoo kun xiqqoo waan ji'a lama sadi wayii mucaalleeyyuu kun kana gatte gaa kana gatte wallahi ilaala garaa jabeenya namaa yeroo kana hundi keessanuu viidiyoo kan laalaadhaati walitti deebina. Yaa akkumas gubbaarratti agartan kana jechuudha. Miciyyoon tuni waggaa 8 yookaan waggaa 9 bira dabartu. Jarri gurguddaan kuni keessaafuu gurbaan footoo isaas gubbaarratti agartan kuni micciyoo tana qabanii akka isaan godhaa jiran agartan jechuudha. Kanuma jechuudha eega micciyoo tana qabanii akkana godhan booda kaameeraa boodatti waan isaan micciyoo tana godhan namni beeku hin jiru jechuudha. Saniifuu amma wanti inni jechuu barbaade Oromiyaa guutuu keessa jechuudha. Afaan Oromoo dubbatan uummata kana dhageessanii jirtanii namni uummata kana beektan ijoollee tana lamaan namni beektanii seeraaf akka isaan dhiyaatanii viidiyoo kana sheer koppii link godhuudhaan nama hunda biraan gahaa qaama seeraa biraan gahaadha. Maaliif jennaan akkanumatti obboleetti henganiin jaadha haadhatii yaniin jaadha jechuu osoo hin taane waan akkana kanatti hirmaannee namootan akkana uummata harree kana jechuudha seeraaf dhiyeessuun dirqama lammummaa hunda keenya irra jiru jechuudha. Nama kiristiyaanis nama muslimaatis tokkoo keenya nu ilaallata waan ta'eef jechuudha. Viidiyoo kan nama hunda biraan gahuun dagatinaa koppii link sheer do'eet ripoostii gootanii qaama seeraa beektan yookaan namni fuula uummata kanaa beektan seeraaf akka isin dhiyeessan isin gaafachuudhaaf viidiyoo kana fidee awwaan hin jee dubbadhu qabu asirraa laaltanii hubachuu dandeessanii ifiran dabarsinaa viidiyoo kana koppii link sheer do'eet ripoostii. Akkuma dhageessan ijoolleen kun wallahi ila harma baasaatti qabi achirra waan arge jira miti waan nama yeellaa isu tokko addiinuma kana isinitti dhiisaa malee dhiisaa rabbeedhaati kun mucaan kun amma obboleettiin qabdanuu adaraa obboleettiin qabdanuu mucaa xiqqoo karaarraa qabdanii akka harma baasteetti waan arge addiinuma kana yeelloon badee isayyuu riikardi godhaa isayyuu miidiyaa irra gadhiistu baalageewwan wallahi ijoolleen akkasii qabamte haadhasii hidhamuu qabdi hin jedha akka kootte jechaadha. Egaa viidiyoon irraaf qabadheef kana fakkaataa isinitti isin bohaarsiisin gammachiiseera yaada keessan koomentii jalatti naa barreessuun dagatina ankan isin waliin ture Abraar Badruu Kamaal Abbaa Milkii haga viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti Oroo Show bye. Fixeera viidiyoo fixeera dhumeera bye. Maal na ilaalta qateessee fixeeraan siin jedhe taayi walteenyee wal ilaalla.